baay'atee jennaan deebiima deebisuuf as dhufe. Taatee gaddisiisaa fi taatee gaaffii guddaa namatti uumu gidduu kana uumame. Abbaan barbaade immoo yoo fanadda'ee wangeelli dhugaadha. Dhugaan ilma Waaqayyooti. Faarfataa Taammiraat Tezerraa maaltu ta'e? Maalii fi amantiisaa geeddaruudhaa fi yaade? Waldaa akkasitti maangeessine yaada kee. Waldaa akkasitti maangeessine koomentiin illee akka kana baay'ata. Waldaan kiristiyaanaa araara waaqayyoo naqamtee raajii masrattaayitiin kan geggeeffamtu maalii fi waldaa sanarratti xiyyeeffate waldaan sunoo maal isa goote? Geessinee irra lafuma xiyyeettu sana hundayyuu. Watch screen jedhanii jala ajjeesanii jiran. Watch screen. Watch. Dhattee itti haati kiyya. Haati koo. Isa kaffalan sanas kaffallee geestaa hojii jedhamu sana jechuudha. Ittuma tolu hidhee maatii kootti. Injiru, macaafa qulqulluura injiru. Maaltu harka keessan keessa jira hidhee qurxummii lamaaf biddeen ija 5 nama 5,000 nyaachisee irraa hafeedha malee waan isaan qaban irraa fudhatee hin jiru. Viidiyoo kanarratti citiiwwan jiranii fi sagalee waaqayyoo irratti dhugaa jiru walii wajjiniin ilaalla. Akka xumura sagantaa keenyaatti nu waliin ta'a. Ani amma waan biraa haasa'uun barbaanne. Haadha koo du'ee oolu iddoo naannofsineerra watch screen. Watch naaf argamuudhaan watch screen jechuun namoonni naaf argan gabaan koo biizinesiin koo habal'atuudha. Warri kaatolikii keessaa amantan warri musliimaa adventistii isin na barbaada. Ilaa amma haadha kootu rakkina keessa jira. Kottaa ija keessaniin na ilaala. Na barbaada na gargaara. Ani Oromoodha. Umrii koo guutuu tajaajila keessatti hin fixe jechuudhaan kan dubbate faarfataa Taammiraat Tezerraadha. Kana kan dubbate viidiyoo laayivii daqiiqaa 8 dheeratu keessatti achi keessatti waan baay'ee dubbateera. Warri pheenxee isaa irratti duulaa akka jiran dubbatee jira. Kanaafis amantii koo jijjiiruuf qarqararra ga'een jira jedha. Ani akka ergaatti amantoota keenyaaf wanti hin dhaamu yoo nama kana gargaaruu baanne illee meejicha hin taane namilee nama kana tuqaa dhiisnu. Yoo qabaanne haa gargaaru. Yoo dhabne waaqayyoon haa kadhannuuf. Kadhannaas yoo dadhabne haa callisnu. Sababii baduu lubbuu tokko ta'uu hin qabnu. Ergaan nuti obboleessa keenya Taammiraatiif qabnu immoo yeroo rakkinaa kana obsuu yaalli. Kun yeroo ilaalamuu kee ta'uu danda'a. Jabinna amantii keetiis yeroo akkasitti ilaalama. Guyyoonni rakkinaa kun darbuu danda'u. Ati garuu guyyoota darbaniif jettee jechoota hin dabarre hin dubbatin. Miiraan hin oofamin tasgabbaa'i. Garaan koo baay'ee nagadde. Innis maal yoo jettanii faarfataan Taammiraat Tezerraa faarfataa beekamaadha. Akkuma hundi keenya iyyuu beeknu. Namni kun rakkadhe maaloo harmee koo naaf yaalchisaa jedhee akka sabaatti erga nu kadhachuu eegalee ji'oota 2 olidha. Otoo abdiin kutin deddeebi'ee harmee koo naaf yaalchisaa jedha. Akka inni ibsaa jirutti harmeen isaa dhukkuba kaansariin qabamtee waan itti yaalamtu dhabuun abdii kuttee manatti galte. Dhukkubni kaansarii dhukkuba baay'ee hammaataa fi yaala hatattamaa barbaadudha. Yeroo baay'ee nan laalaa suur sagalee fi maxxansa isaa. Gidduu kana miirri faarfataan kun itti jiru sirrii akka hin taane maxxansa isaa irraa ni hubatama. Tarii dhibee harmeen isaa itti jirtu waan arguuf dhaga'amuu mala. Harmee kee dhukkubsattee waan ittiin yaalamtu dhabuun du'aaf guyyaa lakkaa'utti arguun hangam akka namatti dhaga'amu tilmaami. Kun gatii inni faarfataa ta'eef otoo hin taane gatii namummaan namatti dhaga'amuuf harmee isaa kan umurii ishee dheeressuuf dandeenya. Dhaabbileen gargaarsaa akka sabaatti qabnu adaraa harmee kana iyyaafadha. Waaqayyo hin jedhin malee amma utuu taammeen harmee kanaaf yaalchisaa adaraa keessan na gargaaraa jedhu yoo harmeen kun yoo boqotte miira akkamitti dhaga'ama. Nan beeka miirri faarfataan kun itti jiru gaarii ta'uu dhiisuu mala. Garuu haalli ammaa kun darbee boor Taammiraat nama haaraa ta'a. Waamichi nuti qabnu asitti waldoota kiristiyaanaa taammee irraa tajaajilamaa turtan faarfattoota hiriyoota isaa fi waliin tajaajilaa turtan dhaabbata gargaarsaa Oromoo keessatti dhageettii qabdan saba Oromoo harmee kanaaf waan qabdan irraa arjoomtanii gaarummaa hojjechuu feetan. Baankiin daldala Itoophiyaa maqaa Taammiraat Tezerraa akaawuntii 111331 Egaa akkuma armaan olitti viidiyoo kana ilaalaa turtanii dhiibbaa garaagaraa irraa kan ka'e namni tokko amantii isaa geeddaruudhaa fi murtoo murteeffachuu ni danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu mata duree kana wal qabachuudhaan dhugaa jiru akka macaafa qulqulluutti akka armaan gadiitti waliin ilaallu. Namoota si jibbanii yookaan abdii si kutachiisuuf jecha
Kiristoommaa kee dhiisuun sirrii miti jedha mata dureen isaa jalqaba. Kanaaf iyyuu buleewwan koo yeroo tokko gaaffii of haa gaafannu. Namoonni na miidhanii, namoonni waldaa keessa jiran na gaddisiisanii, kanaaf kiristaanummaa dhiisuun wayyaa jettee ni yaadda? Tarii namni si arrabsee kiristaana ta'uu danda'a. Tarii hoogganaan waldaa yookaan geggeessaan waldaa si mufachiisuu danda'a. Yookaan maatiin kee yookaan hiriyoonni kee yookaan hojii kee keessatti namoonni si tuffatanii ta'uu danda'a. Gaaffii guddaan garuu ati Yesuus duukaa buute moo namoota duukaa buute waan jedhudha. Har'a dhugaa jiru macaafa qulqulluu keessaa baranna malee eessaayyuu fiduu hin dandeenyu jechuudha. Namootaaf jecha amantii dhiisuun sirrii ta'uu isaa immoo beekamaadha. Jalqaba irratti namoonni hundi mudaa akka qaban beekuu qabna. Macaafni qulqulluun Roomaa boqonnaa 23 irratti hundinuu cubbuu hojjetaniiru ulfinni Waaqayyoo isaanitti hir'ateera jedha. Kana jechuun namni tokko illee guutuu miti jechuudha. Paastoroonni, lallabdoonni, jaarsolii waldaa fi kiristaanonni waggoota hedduudhaaf amanan illee dogongoranii raawwatu. Yaaqoob boqonnaa 3:2 irratti hundumtuu waan hedduudhaan ni gufannaa yaadi jedhu jira. Kanaaf namoota irraa guutummaa yoo eegde yeroo tokko ni mufatta. Amantiin keenya namoota irratti otoo hin taane Kiristoos irratti hundaa'uu qaba. Qabxii lamaffaan Yesuus rakkoon akka dhufu duraan dursee dubbatee jira. Yesuus akkana jedha. Wangeela Luqaas boqonnaa 17:1 irratti. Gufuun akka dhufu hin oolu. Kana jechuun namoonni si mufachiisuu, si miidhuu, si arrabsuu yookaan si ganuu ni jiraatu. Ammas Yesuus akkana jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 16:33 irratti. Addunyaa keessatti yookaan biyya lafaa keessatti rakkina ni qabaattu. Garuu jabaadhaa. Ani biyya lafaa mo'adheeraa jedha. Kanaafi rakkinni yookaan mufannaan ati argite jechuun kiristaanummaan soba jechuu miti. Kana jechuun Yesuus waan kana hunda dursee beeka ture jechuudha. Qabxii sadaffaan Yesuus ofii isaa illee jibbamee jira. Mee Yesuusin ilaalaa. Yihuudaan isa dabarsee kennee Phexros yeroo tokko isa gane. Geggeessitoonni amantii isa jibban. Namoonni baay'een isa dhiisanii deeman. Isaayaas boqonnaa 53:3 irratti in tuffatamee namootaanis in gatamee jedha. Yesuus ofii isaa yoo jibbame nuti duuka buutonni isaa immoo maaliif hin jibbamnu? Akkamittiin kana eeguu dhiisuu dandeenya? Qabxiin afuraffaan ija kee Yesuus irratti qabadhu yookaan ija kee iddoo biraa ilaaliin. Namni tokko dogongora raawwate jechuun Yesuus dogongora raawwate jechuu miti. Namni tokko si miidha jechuun Waaqayyo si dhiise jechuu miti. Ibroota boqonnaa 12:2 irratti ija keenya Yesuus irratti haa qabannu kan jedhu jira. Ija keenya Yesuus irraa hin kaasnu kan jedhu jira. Ammas macaafa faarfannaa 118:8 irratti nama irratti amanachuu irraa Waaqayyotti kooluu wayyaa jedha. Waaqayyotti kooluu galuu wayyaa jedha macaafni. Kanaaf of gaafadhu. Ani Yesuusiif jiraachaan jira moo namoota gammachiisuufan jiraachaa jira waan jedhu. Qabxii shanaffaa akkamitti amantii keessan cimsuu dandeessu? 1. Guyyaa guyyaan kadhachuu. 2. Macaafa qulqulluu dubbisuu. 3. Nama isin miidheef dhiifama gochuu. 4. Kiristaanota bilchina qaban waliin waldaa yookaan hariiroo qabaachuu. 5. Giddugaleessa jireenya keenyaa keessatti Yesuusin godhachuu. Efesoon boqonnaa 4:31-32 akkuma Waaqayyo waliif dhiisaa akkuma Waaqayyo Kiristoosiin isiniif dhiise. Galaatiyaa boqonnaa 6:9 gaarii gochuu keessatti hin laafinaa kan jiru jira. Egaan obbolowwan koo namni si ganuu danda'a. Namoonni si arrabsuu danda'u. Namoonni si miidhuu danda'u. Garuu Yesuus gonkumaa si hin ganu. Kiristaanummaan namoota irratti hin ijaaramin. Kiristoos irratti ijaarama malee. Kanaaf namootaaf jecha Yesuusin hin dhiisin. Ibroota boqonnaa 13:8 Yesuus Kiristoos kaleessas har'as bara baraan isuma tokkichaa jedha. Yoo ergaan viidiyoo kun si eebbise viidiyoo kana laayik godhi, sabskraayibis godhi. Nama abdii kutate tokkodhaaf sheer godhi. Waaqayyo amantii kee haa jabeessu. Iji kee yeroo hundumaa Yesuus irratti haa hafu. Ameen.